akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu qabannee isiniif dhaannee jirra. Oduu teenyaa wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Jiraattonni godina qeellan wallaggaa aanaan fiiloo humna waraanaan buqqaafamanii beelaaf saaxilaman. Sidaamaan naannoo Itoophiyaa kurnaffaa ta'uun ifatti hundeeffamtee jirti. Oduu biyya alaa. Amma oduu bal'inaan. Waraanni mootummaa uummata nagayaan qeeyisaa irra jiraatu isintu waraana bilisummaa Oromoo nyaachisa jechuun qabeenyaa fi mana isaanii jalaa gubuun akka godaanan dirqamsiisee jira. Yeroo ammaa kana uummatni buqqaan kun gara Gaambeellaatti godaanuun bakka bultii fi nyaataa dhabanii akka dararamaa jiran ragaan ni addeessa. Jiraattonni naannoo Gaambeellaas rakkoo uummata buqqaanii kana hubachuun bakka isaan bulaa jiranitti waan qabanii fi argataniin walitti qooduun gargaara akka jiran uummanni ifa godhee jira. Caffeen naannoo kibbaa Sidaamaan akka naannootti akka gurmaa'u murteessee jira. Qabsoo uummanni Sidaamaa waggoota 50 darbaniin godhaniin guyyaa irraa naannoo ta'uu isaanii mirkanaa'ee jira. Ifaajjeen warra sirna federaalistii firii qabsoo isaanii arkuun gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaan Doonaald Tiraamp wixinee labsii dararaa musliimoota Wigar irratti raawwatamu dhaabsisuuf koongireesiin dhiyeesseef mallatteessee jira. Gabaasa dabalataatiif Amir Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Koongireesiin Ameerikaa dararaa mootummaan Chaayinaa musliimoota Wigar irratti raawwatu dhaabsisuuf Chaayinaa irra qoqqobbii akka kaahamu wixinee qophaa'ee ji'a dabre sagalee mormii tokkoon alatti deeggarsa guddaan dabarsuun Doonaald Tiraamp akka mallatteessuuf Waashingitaniif ergee ture. Haaluma kanaan Doonaald Tiraamp arba'aa kaleessaa wixinee dhihaateef kana irratti mallatteessuun raggaasisee jira. Qabxiilee wixinee kana keessatti ibsaman jidduu mootummaan Chaayinaa musliimoota Wigar dirqiin kaambilee keessatti ugguruun leenjii faallaa amantii isaanii tahee kennaafii akka jiru, sa'aatii dheeraaf hojiilee humnaa akka hojjechiisuu fi akkasumas musliimoota biyyattii qofa ilaalchisee qajeelfamoota humnaa tahan baasee raawwachiisaa kan jiru tahuu sanadichi ni addeessa. Dhaabbilee fi dhiibbaa fi dararaa musliimoota Wigar irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf bulchiinsi Tiraamp qondaaltota mootummaa Chaayinaa kanneen kallattiidhaan dararaa kana keessa harka qaban adda baasee koongireesiif akka dhiheessu, akkasumas dhaabbilee Ameerikaas tahee kanneen biroo qaamota dararaa kana keessa harka qaban waliin bifa kamiinuu hariiroo akka hin tolchine akka to'atu wixinee seeraa kanaan ajajamee jira. Mootummaan Chaayinaa gama isaatiin Ameerikaan dhimma biyya keenyaa keessa galuu hin qabdu jechuun mormaa jira. Daawwattoota keenya kabajamoo oduun keenya qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.